Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota Oromiyaa International Broadcast Oromiyaa International Broadcast irraa marii haala yeroo irratti keessummoota qabannee isinii dhiyaannee jirra. Keessummoonni keenya asna cinatti argamu kan harka mirgaatiin na cinatti argamu Badrii Mahammayyoonis itti gaafatamaa fi durataa Oromoo Koomitii Edamantan akkasuma Abbaas Tahaa durataa fi itti gaafatamaa Masgidu Taqwaatirraa Edamantanirraa akkasuma Ahmad Hassan itti gaafatamaa fi durataa Qeyroo magaalaa Edamantan irraa na biratti argamu marii haala yeroo irratti isinii godhuudhaaf an kan isinii wajjin haala kana qopheessee isinii wajjin jiru Nasrii Abdulqaadir nu faana turaan afeerraa keenya kallattumaan gara mariitti isinneeyna ayyee obbo Badrii Raayin jalqaba. Obbo Badrii yeroo ammaa kanatti biyyi teenya Oromiyaan du'aa caalutti wal qabattee mootummaan dhumaatii uummata keenya irratti geessaa jiru kanarratti maal jetta? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadurati galatoma Oromiyaa International Broadcasting carraa kana nu kannitanii waltajjiitti nu qopheessuuf galatooman jaa. Itti aansee akkuma beekamutti du'a Haacaaluun walli isaa qofaa miti nutiif. Haacaaluun qabsaa'aadha. Haacaaluun hayyuudha. Haacaaluun abbaa hiyyeessaati. Du'a Haacaaluu booda wanni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru ta duraati mootummaan yeroo ammaa aangoorra jiru kun awwaalachumaa nu dhorkan ta duraati. Awwaala isaatirratti hayyuu Oromoo beekaa Oromoo qabaniidhan harka Jowaar Mohaammed Baqqalee Garbaa. Kanarraa ka'ee Oromoon har'a gaddaa fi qabsootti jirti. Qabsoon irra Oromoon gaggeessitu takka dhiiga wallisaa keenyaa adeeffatuudhaaf. Talamadaatii uummata hayyoota beektoota Oromoo ka sababa kanaan hidhame akka dharaan nu gaafachaa jiran jechuudha. Qabsoon Oromoo itti fufuu qabdi. Haalli Oromiyaa keessa jiru haalaan nama gaddisiisa. Waan nuti duraan hin jaalatini haa ta'u jennee obsinee taa'aa turre isaanii dhufee ulaan dadhabee Oromoon qabsaa'uudha qabdi jeetii yaada. Galatoomii obbo Badrii akkasuma yaada kanarratti hidhamuu hayyoota keenyaatii fi hidhamuu gartee dura bu'ootota paartiilee Oromoo ilaalchiftee wanti beekame odoon jiratti karaa mana murtiitti dhiyeeffamu jiranii. Yaada kanarratti mee yoo haala kanaan itti fufe karaa miti deemti biyyi teenya Oromiyaan obbo Abbaas. Galatoomii hedduu nama gaddisiisaa. Wanni hedduu galatoomii obboleessi kiyya Nasrii Abdulqaadir gaafii bareedaa na gaafattee. Gaafiin ati na gaafattee gaafii ajaa'ibaati. Tokkoffaa namni keenya uummanni Oromoodha. Du'a Haacaaluu dhabnee waa lama dhabneerra. Hayyoonni keenya illee irra wanitti isaan itti hidhamaniif sadarkaa kanatti hidhaa seenaniif Haacaaluun eega du'ee magaalaa guddittii handhuura Oromiyaa keessatti haanuu awwaalamu jechuudhaaf dhaqanii awwaalachuudhaaf isaan qophaa'aniitti dhaqeedhaaf Haacaaluun akkachitti hin awwaalamne achirraa fudhanii dabarsanii karaa Wallaggaa geessuu isaanii hedduu nu gaddisee jira. Ambutti haa awwaalamu jechuun isaanii hedduu nu gaddise. Uummata keenya illee dura ta'oonni keenya kan wanni hidhamaniif sabbuu kanaaf hidhaman. Beekuu qabna namni Oromoodha. Isaan maaliif hidhamanii maal balleessanii hidhaman? Wanni takka isaan balleessanii hidhaman hin jiran. Wanni isaan jedhan Haacaaluun asitti haa nu awwaalamu. Du'ee Haacaaluun seena qabeessa hayyuu keenya qabsaa'aa keenya artista keenya jedha. Kana dabarsee asitti haa nu awwaalamu jechuurratti hidhaman. Isaan hidhuu jechuun immoo mootummaan kun isaan hidhuu jechuun uummata Oromoo miliyoona 60 tuffatee jechuudha. Nama miliyoona 60 uummata Oromoodhaa tuffatee hayyoota isaanii fuudhee hidhan naqee qabsaa'aa keenya fuudhee Amboo geessicha awwaaluun tuffii uummata Oromooti. Kun akkaan tilaaluudhaan akka ilaalcha kiyyaatti nama uummata Oromoo guutuu uummata miliyoona 60 tuffatee uummata keenya durataa keenya hidhandhee Haacaaluu keenya du'ee Finfinnee keessatti awwaalachuun dhorkee Amboo geessuun kun tuffii uummata Oromooti jeetii ilaalan. Ammoo uummata Oromoodhaa uummata miliyoona 60 tuffattee
eenyu akka bulchuu teessuun ajaa'ibsan abiyyiidha kan inni gaafii tana qabu. Nama miliyoona 60 tuffattee nama miliyoona 60 irra jedheetiin bulchaa hacuuceetiin sagalee isaanii dho'isee uummata kana bulcha jechuun kun waan mataa namaa keessa gadi fudhamne waan si gadi fudhamne if buuti diibii ilaalin jaan waan kanatti hedduu if buuti diibii ilaalu qabu. Uummata miliyoona 60 bar arra nuti amma fakkeenyaaf afaan hedduun dhageenya waree adda addaa miidiyaa adda addaa irraa afaan hedduun dhagoo jira. Miidiyaan Arabaa akka ajaa'ibaa dabarsaa jira. Miidiyaan Eeruus Faransi 24 akka ajaa'ibaa dabarsaa jira. Akkasumatti miidiyaan afaan Ingiliziin addunyaa irraa dabarsaa jira. Dubbachaa jiran Itoophiyaan guutuutti shutdown taatee jirti. Wanni isaan dabarsan hin jiru. Itoophiyaa jechuun uummata Oromooti. Uummanni Oromoo jechuun Itoophiyaan. Uummata Oromoo uummata sagalee qabu uummata guddaa kana ukkaamseetiin uummata kana dho'isee hayyoota isaanii hidhaanidhee inni Itoophiyaa bulchaa mangistiin kana Itoophiyaatti fuftii yaade qaba kun. Yaada kun namarraan fudhamne kana waan namarraan fudhatamne takka if boodi deebi'a uummanni Oromoodha warri an tokkofatanii dhaamsa kan nadu waraanni keenya raayyaa uummata raayyaa wanti keessa jirtan poolisiin Oromiyaadha akkasuma bakka cufa naannaa Oromiyaa dippiloomaasiin biyya hunda jirtan if boodi deebi'a waan kana laalaa waan uummanni Oromootti jiru laalaa arra uummanni Oromoodha bakka jirurraa hundi gaddee gadoodee bahee mana isaaniitirraa ala jiranii wanni kun wanni xiqqaan deebisuu hin taa'u wanni kun hin deebi'u wan arra qabsoon Oromoo arma ni eegalte malee hin dhaabbanne itti fufti akkasuma obboleessa yaafiin dabarsaa ana kanarratti sira dhaabbata. Mee oduun gara amata sanitti asin dabarree Badrittiin deebi'aa yaada amma yaada bareedaan Wahaati Abbaas waan haasaa umma Abbaas godhe kanarratti Badriin yaada akka nu dabaluun barbaada. Hidhamuu hayyoonni keenya kun hidhamee jira isaan hidhamuu bichaa oduun ta'in qeeroon godinoota adda addaa keessatti reebaatiin adda addaa irra gaggeeffamtee fakkeenyaaf godina Harargee baama magaalaa Diradawaa akka Awwadaay magaalaa Baabbilee akkasuma magaalaa Kombolchaa akkasuma godinoota adda addaa keessatti qeeroon hedduu hidhamaa jirti hayyoonni keenya illee hidhaa jiranii. Yoo haala kanaan waraanni miidhaa uummata irratti gaggeessaa deeme biyyi teenya tun karamitti deemti haala jiru irratti yaada Abbaas nuwaase kanarratti waan tokko nuti dabale. Galatoomii. San dura wani inni jechuuf jechuun mootummaan amma aangoo irra jiru kun waan takka ta'uu hubachuu qabu jira. Hayyoota Oromoo akka Joowar Mohaammed hidhuu jechuun Joowar dhibba kuma meeqa qabdi Oromoon yeroo ammaa. Hogguun kana jiru gahee Joowar qabsoo Oromoo keessa qabu xiqqeessuu hiyya osoo hin ta'in Joowar akka isaa kuma meeqa dhalee jira. Hayyoota hidhuudhaan beektoota hidhuudhaan qabsoo Oromoof duuba deebisuun hin dandeessu ni finiinsiti malee. Akkuma ati jettetti Oromiyaa keessa aroonni deemaa jiru. Wanni ammas fincila amma kana adda godhu. Dur naannoodhaan deemti wanti yogguu shawaatti kaatee. Harargee ni qabbanooti. Hoggaa Harargee Wallagga ni qabbanooti. Hoggaa Wallagga kaate Boorana ni qabbanooti. Yeroo ammaa kana wanni deemaa jiru mana Oromiyaa naannoo Oromiyaa dhiisii naannoo bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti godina Oromiyaa keessatti illee rakkoo deemaa jira jechuudha. Nama Oromoo hidhaa jiran qeeroo harkan ni qaban. Hadhaban warra isaanii dhiban. Wanni amma deemaa jiru tun mootummaa kanallee liqimsuuf teesse. Wanni isaan hin hubatiin uummata Oromoo hidhuudhaan ari'achuudha biyyarraa ari'achuudhaan ajjeesuudhaan qabsoon Oromoo akka duuboo hin deebine kana hubachuu qabdi mootummaan amma aangoo irra jirtu kun. Hawaasni keenyas wanni godhuu qabu keessaa qeeroon biyya jirtu tasgabbiidhaan tarsimoodhaan makamanii wal dhagayanii yogguu san bakka takkaasasoo saba lammoota Oromiyaa keessa jirullee nagee isaanii tiisuu nuti rakkoo wajji qabnu uummata aangoo irra jiru malee hawaasa nagayaa saba lammootaa jirillee tuqaa takka hin qabnu. Akeekkachiisni keenyaa fi suduudhaan namni irra fuulleeffachuu qabnu maali? Mootummaa. Galatoomii obbo Badrii Maammayyoonis mee karaa itti gaafatamaa fi durataa qeeroo magaalaa Edmonton obbo Ahmad Hassanittiin isin dabarsaa. Obbo Ahmad Hassan
haala amma biyya keessa deemaa jiru irratti qeeroon teenya egaa baroota dabran kana keessatti hedduu qabsoo warri finiinsee qabsoo Oromoo fuula duratti buqqisee bakka Oromoon irra geesseen warri qeeroo Oromooti. Qeeroon Oromoo gaa yeroo ammaa kana keessatti isaan irratti mootummaan akeekkachiisa iyya irratti deebisee ajjeesuu hidhuu reebicha adda addaa irratti gaggeessu jira. Qeeroon akkasuma tarsimoolee baafattee lafa kaayyattee jira. Fakkeenyaaf qeeroon tarsimoon isaan baafatan karaa daandii adda addaa daandii gurguddaa biyyaa fi biyya walqunnamsiisuu kanarratti cufaatii adda addaa gaggeessuu akkasuma ammas bittaa fi gurgurtaa cufuu irratti xiyyeeffattee jirti. Mee haala kanarratti haala kanaa hojii wal qabsiiftee wanni ati qeeroo teenyaaf waan isaan godhuu qabanii fi akkaataa isaan fuula duratti qabsoo tana itti fufuu danda'an wanni itti dhaamtuuf. Galatooma jara keenya duraan dursee Oromiyaa International Broadcast nu affeerratanii carraa kan nuudhaaf isinis galatooma. Duuba odoo gara gaafii teessanitti odoon hin tarkaanfanne gadda gartee Hacaaluu Hundeessaa nadhagaamee asumaan dabarfachuudhaaf uummata Oromootii fi hundi keenyaa'u jajjabaadhaa ji'eetiin uummata Oromootiifis dhaama. Hacaaluun hin duune, Hacaaluun jira. Haa ta'uu duuti Hacaaluudhaa waa hedduu nu barsiifte. Du'a Hacaaluutirraa waa hedduu hubanna. Akkuma obboleeyyan keenya dura jedhanitti dur odoo ka Wallaggaa duuti Harargeen rafee bula. Ka Arsii odoo duu Harargeen rafee bula. Ka Harargee odoo duu jiru Wallagga rafee bula jechuudha. Arra immoo qabsoo waggaa gartee afran kana keessatti tokkummaan waggaa afran kana keessatti uumamte kan uummata Oromoodhaa sadarkaa kanaan geesse tokkummaa uumamteera. Haa ta'uu Hacaaluu du'e maaliini du'a Hacaaluu sanirraa qabachuu dandeenya nuti? Kaayoo teenya kan Hacaaluu irratti du'e san galmaan ga'u. Wanni guddoon qeeroon biyya keessaa dhugaadhaa tattaaffiin isaan godhaa jiran tattaaffii cimtuudha. Karaa hidhuun gabaa gartee bituu dhabuun itti gurguruu dhabuun waan bareeddu karaa bilisummaati. Haa ta'uu gootoowwan gartee kaleessaas dhabaa turre nuti. Gootoowwan kaleessa dhabaa turre san qabsoo Oromoodhaa hubata kallee if boodan deebifne. Hacaaluun duuti Hacaaluudhaa qabsoo uummata Oromoo if duuban deebiftu har'as. Hidhamiisni beeytoota keenya hayyoota keenya kan Oromoodhaa kan Abiyyi Ahmad gartee hidhe qabsoo Oromoo if duuban deebisu. Daran hammeessa malee uummata Oromoo daran cimsa malee if duuba waan deebisu itti fakkaachuu hin qabu Abiyyitti. Garuu wanni ni dhaamu uummata Oromoo ka ala jiruuf kan keessa jiruufis qooyiroofis tokkummaan arra jirtu tun fuulduraafis itti fuftee yoo adeemnu taate walabummaa fi bilisummaa Oromoo fi Oromiyaadhaa akka galmaan geenyu abdiin qaba. Itti fuftiyeetis abdiin qaba itti fufuu jirtiisi. Garuu waan qeeroon gartee haayoo qeeroon qabdu ammaayis waan irra jirtus ni beekna. Waan godhanii jiranis ni jirti. Qabsoon itti fufaa jirti. Ammoo wanni hin dhaamuuf uummata Oromoo gartee kan waraana Itoophiyaa kan Oromoo if hin jiusan akka gartee gara diinaa akka deebisu rasaasa saadhaa. Qawweedha saadhaa akka obboleessaatti hin deebifne. Obboleessaa kabaru wajji nyaatu. Kabaru yoo du'e isa awwaalu sanitti kan deebifneen dhaamsa dhaamaaf uummata waraana gartee biyya keessa jiruuf. Qeeroo immoo tokkummaadhaan haqa qabna, dhugaas qabna. Akkaataa amma itti deemu jiru kanarraa bifa biraatiin akka sabaa sablammootaa wajjin dhaabbannee deemu jiru kanatti qabsoon teenya fuulduratti itti fufuu qabdii ji'eetiin dhaamaaf qeeroo biyyaatiif. Keessaa fi alaan tokkummaan keenya akka cimtuun dhaamsa dhaammadhaa jechuudha. Galatoomii yaada nuuxannoo keetiif yaada bareedaa uummata keenyaafillee dhaamsa bareedaa dhaamtee jirta. Gamanumaan karaa abbaasittiin isin deebisa
mee abbaas keessaa ugaa uummanni keenya kabiyya alaatii fi kabiyya keessaatilleen qabsoo finiinsaa jiranii hiriira bahuudhaan warreen biyya alaatiis bakka barbaachisatti mootummaa birattillee dhiyaatanii haala yeroo irratti mootummaadhaan gargaarsa gaafachuudhaan waan adda addaa godhaa jiranii hawaasni keenya warri biyya alaa keessa jiru. Warri biyya keessaa mee haala kamiin yoo fi qabsoo isaanii itti funuunse haala kamiin yoo qabsoo isaanii itti fufee mootummaa gabroonfataa gartee amma uummata keenya gatuu irratti xiyyeeffatee uummata keenya hidhuu irratti xiyyeeffata kana haala kamiin yoo qabsaa'an keessaa warri biyya keessaa mootummaa kana ofirraa kuffisuu danda'an jettee yaadda. Gaafii gaafattee galatoomii kuni tokkoffaa namni keenya wanni irratti xiyyeeffachuu qabnuun nu cuftinuu namni Oromoo ta'ee gaafii takkittana. Maaliif yoo jenne namni yoo tokko ta'e malee wanta akka muruu hin dandeenye. Gaafa duraa qabsoon uummata Oromoodhaa ammata 150 deemaa turte. Ammata 150 deemaa turte kana ammata 5 waggaa 5 dabarre kanatti xiqqashoo afaan argattee xiqqashoo mul'atte. Maali mul'attee Jawaar Mahammad walitti qabee nama keenya ka olii fi ka gadii diinaa waliin filinaa sabaa waliin filinaa naannoodhaa waliin filinaa jee walitti qabuu isaatiin namoonni wal beekee anis Oromoodha kunis Oromoodha jaanii waliin gurmaawanii tokko ta'uudhaan hanga kana arganne. Amma daranuu cimaa jira. Miidiyaan adda addaa nu banamee jira. Arraan tana imala deemee namni walitti himuu fardaan deemee walitti himuu wanta akka xiqqoo takka yoo Finfinnee keessaa taate asirraa daqiiqaa takka booda dhageenyaa asirraa wanni dabarsuu daqiiqaa takka booda nama keenya cufa wal geesse. Amma rakkinni keenya tokkoffaan nuti namni ala jiru diyaaspooraan ala jiru guutuun lola jira. Gaarii jira namuu gaarii jira biyyoota hundarraa bahanii Awurooppaarraayis, Eeshiyaarraayis, Awustiraaliyaarraayis, Kanadaa, Ameerikaa hundarraa bahanii namoota dabarsaa jira. Miidiyaan keenya bakka hunda ulaa dadhaawaa jira. Bakka mangistii hunda ulaa dadhaawaa jira. Oromoo jedhanii namni beeknillee beekamaa jira. Oromoon beekamtuu harkatte kanatti amma fakkeenyaaf yoo irraa Abiyyiin gadhiisee deemee maaltu argamaa? Abiyyiin irraa ni faru waan kana jee gadhiisee deeme akkam ta'uu qabnaa? Maal ta'uu qabnaa? Yaadiyoo kana. Yoo tokko taane jaarmini keenya amma nuti xiqqoo booda yeroo hundaaf jaarmee eegalee jirra. Jaarmini keenya yeroo boodaaf arraaf isinii mun ta'uu yeroo biraatiif isinii mee boodaan si deebisa yaada bareedaa haasa'uu jirta. Keessaa'uu bakkee irratti nuti xiyyeeffannu uummanni Oromoo kan biyya keessa jiru yoo maal godhee injifatee gabrummaa tana ofirraa kuffisuu danda'a waan jiru irratti yaada uummata keenyaaf. Tokkoffaa kun kanuma. Amma namni diyaasbooraa kanarra amma akka diyaasbooraan diyaasbooraan akka gaariitti jira biyya keessatti akka gaarii jiran qeeroon akka gaariitti wal harkaa qabdi. Wal harkaa qabdi qabsootti fufaa jirti. Qabsoon kun yoo akkanatti itti fufee ani wanni uummata keenyaa dhaamu naannoo waliin filina. Boorana filin. Harargee jettee hin filin. Wallagga jettee hin filin. Akkuma qeeroo wal qabattanii harkaa wal qabatte sunti wal jabeeffadhaa. Hiriira godhadhaa. Wal jala deemaa. Wal dhagayaan isin jaan. Ani wanni dhaamuuf kana. Yoo isaan wal dhagayanii hiriira isaanii akkasitti oofatanii guddaan guddaa dhagee xiqqaan xiqqaa dhagee Oromoon naannoo wal filuu baatee walitti hiriiree tokkummaa isaanii akkamitti amma qeeroon ooftu kana ooftee qabsoon isaanii galma geessi. Abiyyiin yeroo xiqqoo takka irraan fudhatu daqiiqaa xiqqoo takka keessatti irraa buufta. Maaliif nama miliyoona 60 aarsee nama miliyoota 60 gadoodee oree inni nama biraa bulchuu hin danda'u. Suniifuu nuti rakkinni keenya guddaan amma wal qabachuu, wal dhagayuu, wal jala deemuu, jaarmee keenya uumuu. Kana kan itti nu baasu malli keenya. Galatoomii obbo Abbaas waan bareedaa kaaftee waan bareedaa uummataaf illee dhaamtee mee obbo Badrii Maayyoonisitiin isin dabarsaa yeroon ammaa kun egaa biyya teenya keessaa akkuma beekamu yeroo oomishaatti yeroo gannaatti yeroo uummanni keenya illee silaa oomisha irratti xiyyeeffatee waan amataatti irratti xiyyeeffatee carraaqqatu kanaa wajjin wal qabsiiftee yeroon ammaa tana egaa wal keessa deebitee jirti rabshaan addaa biyya teenya keessatti ta'uu jira mootummaan waan addaa akka uummanni keenya oomisha illee hin gaggeeffannee godhu jira. Mee oomisha kanaa fi qabsoo tana waliin fiddee maaltu dursa uummata keenyaaf maal godhuu qaban oomisha isaanii hojjechuu dursa moo karaa qabsootti deebi'ee qabsoo tana finiinsee bakkaan geetee karaa oomishaatti deebi'uutu kamtu dursa jettee uummata keenyaaf waan dhaamtu. Galatoomii gaafii bareedduu na gaafatte ta duraatti yeroo amma jirru kun beektaa yeroo dhukkubni koronaa vaayirasii biyya keessa faca'ee nama fixaa jiru waan ta'eef ta duraatti dhukkuba kanarraa haaluma jiru keessatti
akka feegan dhaamsaan dhaamaa fi itti aansee namni qabsoo irra jiru qabsoon karaa hundaan godhamuu qabdi. Qabsoo qofa waraana dura dhaabbatu qofa irratti xiyyeeffatan waan oomisha gaheefis galfachaa wali qindooyte deemuu qabdi hundinuu dhukkubarraa eeguun feesisaadha. Waan oomishate galfatuun feesisaadha. Akkanumaa wajjin qabsoo gaggeessuunis feesisa. Wanni ta'uu qabu maali? Haala biyya keessa deemaa jiru kanatti Oromoon hayyoota hedduu horattee jirti. Kan namni hin beekne. Qeeroon jooruma qofaan hoogganamtii si'aa jira alagaan. Akkasii miti dubbiin. Wal dhaga'uun feesisa. Hararittis qeeroo nama hoogganuu jira. Wallaggattis qeeroo nama hoogganuu jira. Seeliin akkam beekamnetti jechuudha. Kuni jabaatee itti fufuu qaba. Qabsoon jabaatee itti fufuu qabdi. Qabsoo qofa irratti xiyyeeffanne. Dhukkubni kunis gaagama guddaa nurraan gaha. Dhukkubarraa eeguun feesisaadha. Oomishaan galfachuun feesisaadha. Kana qofa irratti dhaabbachuu hin qabnu. Diddaa gabrummaa finiinsuu danda'uu qabnu. Wanni inni jechuu barbaadu biraa hawaasni namni ala jiru kun maal godhuu danda'a? Guyyaa shanan dabaree kana keessatti egaa caaluun deerraa kaasee namni hiriira ala yaa'etti hiriira bahaa jira jechuun kuni advocacyidha. Rakkoo biyya keessa jirtu addunyaa beeksisuudha. Akkuma sosso'ee kanatti ka diinagdee qabu diinagdeedhaan. Ka beekumsa qabu beekumsaan. Ka tarsimoo qabu tarsimoo isaatiin walitti gurmaa'ee namni keenya karaa fuula duraa deemuu qaba jechuudha. Bal'inaan gaafiitti aantu irratti babal'isinee haasawina kanumaan jechuu barbaade. Galatoomii obbo Badirii Maammayyoonis yaada bareedaa nuu qaaftee mee gamanumaan karaa Qeyroo fi itti dura bu'aa Qeyroo magaalaa jedhamanitti isin deebisa. Mee obbo Ahmad Hassan wanni inni ani jechuu barbaadu waldaalee biyya adda addaati biyya alaa tana keessa jira. Waldaalee Qeyrooti jira, waldaa waa hundaati jira, waldaaleen biyya alaa jiru kuni karamiin uummata keenya akka gargaaru maal dhaamta? Galatoomii obboleessa koo Nasri duuba gaafii bareedduudha waldaaleen biyya addunyaa kanarra jiru waan silaa uummata isaa gargaaruu qabu irratti deebisaa qeeretti odoo hin tarkaanfanne duratti waan tokkummaan kun qabu kanaan xiqqoo yaada dabarfachuufadha. Tokkummaan uummata Oromoo kuni bu'aa isiin qabdu fi bu'aa isiin fiddi waggoota shanan kana keessatti haa galatoomu Jawhar Mahammad namni tokko yoo jiraatee fi yoo du'ees galata qaba. Namni saba kana duris qabsoo godhaa ture. Qabsoo guutumatti Jawhar Mahammadii kallattii itti nu agarsiisee uummata Oromootti agarsiisee odoo hin ta'in duris Minilik irraa eegalee gabroonfataa jalatti hin jilbiifanne uummanni Oromoodha. Qabsoo godhaa ture gootoowwan isaatis gartee akkasumatti qabsoo irra kufaa turan. Qabsaa waan inni kufaa qabsoon itti fufti jechaati ilaa sadarkaa amma jirru kana as geenye jechuudha. Duutinis qabsoo irraa booda nuun deebifne wanni immoo waggaa shanan kana keessa tokkummaan nuu goote kan irraa argaa jirru haa galatoomu Jawhar Mahammad Gunjuu miidiyaan addunyaa irra jiru kunii fi Oromoon addunyaa irra dhagayamuun waggoota shanan kana keessatti bakka hundaa jechuudha. Qeyroon tokkoomtee arra sadarkaa kana gayuun waggoota shanan kana keessatti. Kuni maali tokkummaadha. Ilkeen taphata hirtuu waaciniidha jedha. Gaafa durii Gunjuu gaafa ituun lolu Minilikiin Harargeen Afran Qalloo jalji'ee ta'aa ture. Gaafa aanooletti Arsii cabsu ituu fi Afran Qalloo Harargeen ta'aa ture. Dirmachaan turre. Maaliif kuni tokkummaa dhaba? Arrammoo Acaaluu hundee isaa kan gartee Finfinneetti wareegamee fi cinaasan taaziyaa taa'u jira. Gaddee jechuun uummanni cinaasan taaziyaa taa'u jira jechuun gadda isaatiif. Kuni maali tokkummaadha? Arra yoonii fi walloo tuqame cinaasan naat tuqamee dha beeka. Yoo cinaasan tuqame walloo naat tuqamee beeka. Kun tokkummaa. Tokkummaan ammoo arra jiru kuni yoo haala kanaan cimee gabrummaa fonqolchineeti biyya teenya irratti abbaa biyyaa taanee kabajaadhaan jiraannaa abdii qaba uummanni Oromootii fi kan ala jiruuf kan keessa jirus. Tan gartee gara gaafii ta'eetitti gunas tarkaanfadhu
haa jiraannu malee biyya teenya keessa hin jirru baqannee biyya ambaa tana jirra. Yoo biyyi teenya san tolte biyyi nuti qabnu san teenya jennee boru garas fuula deefannu biyyuma sani. Biyya irra uummanni keenya itti dhumaa jiru kana jechuudha. Biyya irra Hacaaluu Hundeessaatti wareegamee Jawaar Mohaammed maneedhaatti jiru jechuudha. Fakkaatonni ka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Ibsaa eenyu Abdii Raggaasaa jarri kun itti hidhamu jiru. Jireenyi Jawaar Mohaammed jibbee kaleessa jireenya akka qananii irra nuti jirru kana jiraachuu wallaallee saba uummata Oromootii fi Oromiyaadhaaf jechuudha. Kan waan san jibbe du'eetiin badde malee saba kiyya keessatti hin du'a jechuudha. Si galtee wanni mootummaa gabroonfataa Habashaatiif dhaamu mallee Abiyyiif jechuudha. Fi bilisiginnaadhaaf akka tattaafetti uummata keenya kan hidhaa jiru nu wallakkisu. Yoonii fi barullee nagayaan hin jiraadhaa beekee aangootan ni bu'a irra turuu baatus bu'uunsaa dirqama. Atattamatti kan gallakkisu jechuudha. Tan ammoo jaarmayoota ala jiru arra qaamaan as jirra. If murammaleen dhiiganii waan dandeenyuun qayroo biyya keessa jirtu bira dhaabbachuu dirqama keenya. Qabeenya keenya irraa kaanee yaadaa fi mala qabnuun akkuma obboleessa keenya dura jetti beekaan akka beekaatitti. Kan qabeenya qabu qabeenya isaa uummata keenya kan biyya jiru bira dhaabbachuu uummanni keenya jiruu fi jireenya isaaniitii fi qabsoo isaa irra jiran ni beekna ni argu jirraasi. Uummanni keenya ol deebi'ee rafaan jiru. Uummata rafaan jirre san bira malaa marii fi qabeenya waan qabnu dirqama bira dhaabbachuu arra wanni gartee keenya jiru Oromiyaaf ta'uu qabdii jeetiin abdii qaba jechuudha. Galatoomi obbo Amana san yaada bareedaa uummata keenyaaf kaaftee jirta. Yaada ati kaaftee kanarratti waan hin dakkataniin tokko malee bira qotuu hin barbaannee jira. Garuma namaan karaa keetti deebi'a. Mee du'a gartee fakkeenya yoo godhanne du'a George Floyd kan Ameerikaa keessatti du'e wal qabsiifnee gaafa inni du'e irraa kaasee uummanni gurraachi hiriira mormii addaa gaggeessaa ture waan adda dalagaa ture keessaa'uu siidaa gabroonfata biyyoota Ameerikaa keessa jiru karaarraa caccabsuudhaan siidaalee hunda buqqisuudhaan waan addaa godhaa ture. Akkasumas siidaa seenaa teenyaan wal fakkaatti seenaan suni siidaa gabroonfataa kan Finfinnee keessa jiruun fakkeenyaaf gaafa guyyaa jalqaba qeeroon hiriira finiinse siidaa magaalaa Harar keessatti jiru qeeroon buqqisuudhaan qolatee jira suni siidaan guddaan sirna naftanyaa durii kan Finfinnee keessatti argamu istiil ammallee qaama mootummaatiin eegamaa jira. Kanarratti mee maal jetta waa'ee siidaa suniitiin wal qabsiifte? Galatoomi Nasri waa'ee siidaa Minilik gabroonfata Habashaa gurraacha waa'ee Minilikii fi waa'ee siidaa George Floyd irratti yoo wal cinaa qabnee halaallu taate siidaa gabroonfataa warra dabree keessatti sirna dabree keessatti wanni san cunqursaa dabre tan ammoo uummanni cunqurfame san arra ilmaan isaanii seenaa san beekan waan beekaniif dhaloonni arra jiru kuni uummanni adiin harka isaaniitiin buqqise wanni kun waan gartee dhaloota amma jiruu fi nutillee walirra nu laalchisuu jechuudha. Nama tokko kan silaa leesse takka hoo kasimiidha yoonii fi ijaan harkaa oolte ijaan san sigaraan baatu yeroo hundaa'u. Maaliif ati ilaalaa san yaadatta gartee siidaa kana oguu agarte. Silaa gartee uummanni Habashaadhaa akka uummata adii kanaatti beekumsa ka qabaatan taate takka hoo uummata waa hubatu silaa taate takka hoo walqixxummaa yaadu silaa taate harka isaaniitiin buqqisan siidaa san. Siidaa Hacaaluun dhugaa jirtu lafa kaayefsan harka isaaniitiin buqqisan harka Oromootii miti. Kaleessa uummanni adiin bar uummanni kun uummata sirna dabre leellisaa ture takka hoo kan uummata kana gabroomsaa ture wanni kun jiraachuu hin maluu jedhaniiti harka isaaniitiin buqqisan. Dheengadda George Floyd oguu du'ee haala itti du'e san keessatti uummanni uummata gurraachaa hojii dhaabbate irra guddaan isaadhaa uummata adiidha. Laalaan kaleessaa odoo jirtu arrallee kan uffitaa jiru immoo ilmaan Minilik jechuu arrallee kana biyyatti hangafaa jechuudha ilma Minilik sanitti. Arrammoo siidaa san ka darbuu qabu uummata silaa abboottiin isaanii nu miidhaa turte sani uummata abboottiin isaanii harmanurraa murtee lafeen isaanii ilaa hammaa calii jalqooti irraa addaattu. Dubbii tana guyyaa dadhuu ifi du'a qaroo keenya qaroo ilmaan Oromoodhaa Hacaaluu Hundeessaa irratti waan miira addaa keessa nama galchiti. Haa ta'u siidaa sanii miti wanni kun siidaa Amaarrii balleessuu dhiisi siidaa san Hacaaluu Hundeessaa Finfinnee irratti akka awwaalamu dhoowwamne jechuudha. Hamma immoo siidaan san kufutti uummanni Oromoodhaa abadan garaansaa fayyee hin jiraatu. Siidaa san kufu Oromoo fi Oromiyaan bilisa bahuu waan hin ta'in hin qabu kana. Garuu George Floyd fi siidaa kaleessa Ameerikaa keessaa buqqa'e kan sirna darbeetii fi kan Minilik wal cinaa qabnee yoo laalle
ummanni waa beeku kaleessa buqaase kaan ammoo kabiraan irratti uumuu fadha kana cal jennee waan laaluu qabnu miti uummata keenya haala addunyaan amma deemu jirtuu fi haala biyya keenya keessa deemu jirtu irratti wanni nu baasu Oromiyaa fi Oromoo bilisa baasnee wala baafnee kaayoo teenya galmaan gahuu waan hin tahin wanni biraan jirtu ammoo uummata Oromootiif wanni hin dhaamu Hacaaluu hundee isaadhaa lafeen saadhaatii fi qabriin saadhaa akka Aambootti waarree Finfinnee deebitee awwaalamtu siidaan Finfinneetti dhaabamuuf abdiin qabu uummata qayroo Oromootiif. Galatoomii yaada bareedaan oolitee mee takka Badrii fi carraa kanaa dhumarratti gaafii teenya dhumarratti yeroon qabnus nu jalaa waan deemaa jirtuuf gaafii gara dhumaatti ichisiinee jirra. Mee obbo Badrii uummata keenya ka biyya keessa jiruu fi kanneen biyya alaa jiraniin wal qabsiiftee dhaamseeti uummata Oromootiif akka walii galaayetti qeeroodhaa fi xiqqaa guddaadhaaf dhalaa fi dhiiraaf dhaamseeti akka walii galaayetti qabsoo kanarratti qabduuf maal fakkaata? Galatoomii Nasrii keenya waa jechuufadha maal seeti. Qabsoo Oromoo namoota dhibbaaf gaggeessite kana keessatti diinni alagaan ifumaaf nun gabroomsine Oromootti fayyadameeti. Gaafa milikiraa eegalee gobanaa daaceefaa if jala buusanii ifi dura deemanii nama keenya fixaa turan. Gaafa dargiitis maqaa Oromootiif jaranaaloonnis keessuma jiran uummatuma Oromoo fayyadanii Oromoo gabroomsaa turan. Akkasuma yaadi dhuftee OPDO'n ergamtuu wayyaanee taatee Oromiyaa uummata kana jala qabaa turte. Har'a tooftaa addaatiin nu gadhoo fedhiin. Oromoo if booda deemsisuu dhiisee if dura buusee Oromoo if dura kaa'ee jalaan uummata Oromoo miidhaa jira. Kana gunjoo isiniif gala. Wanni har'a nuti godhuu qabnu alaa keessaan tokkoomnee nuti akka hawaasa Oromoo Edmontonitti karoora kaayyannee jirra. Yeroo gabaabduu keessatti waan lafa kaayyannee isiniif gabbaana. Ka qabeenya qabu qabeenyaan akkuma duraan jennetti ka beekumsa qabu beekumsan ka qaamaan deemee duuluuf adullee jiraate. Kanarratti hawaasa hojii haasofnetti waan irra geenye yeroo gabaabduutti isiniif gabbaana waan lafa kaayyannee jira. Akkasitti duuba wanni ta duraatitti hin deebi'aa wanni nu baasu if duraas nu buusan if boodaas nu buusan if jidduus nu kaayan wanni kaayoon isaanii Oromoo gabroomsuudha. Haga Oromoon aangoo qabattutti uummanni Oromoo qabsaa'uu qaba keessaa alaan. Haga hiree murteeffannaa ifi murteeffatutti Oromoon waa'ee Oromoo irratti Oromoo murteessitutti qabsoon itti fufuu qaba. Kanumaan jechuu barbaada. Galatoomii karanumaan gaafii teenya xumuraayitti Abbaas irrattiin achi dabraa mee Abbaas yaada tokko xumuraa keessaahu uummanni Oromoo wanni dhumaa jiruun wanni uummata Oromoo fitu jiru waraana mootummaati. Mee tanarratti waraana mootummaa kan amma biyya keessatti uummata fixaa jiruuf maal dhaamsa qabda? Galatoomii Nasrii gaafii gaarii na gaafatte. Osoon sun seenaa duratti gaawwan xumurratti deebinee jiru jecha dhaamsaan qabu asmaraan dabarfadhee jechuudha gaafii deebi'a. Uummanni Oromoodhaa alaa fi keessaan dhaamsaan isin dhaamu warri miidiyaa irra dabarsatanii fi namni karaa hundaan waa dabarfatan jajjabina uummata keenyaaf akka hawwitan akka wal qooduu fi addaan wal baasu akka namni addaan hin goone addaan eeggatan. Ammallee waan godhuu deemnu takkas waan sirtaa godhamuu deemnu takka miidiyaa irratti baatanii kan dubbanne keessaan karaa keessaatiin walii himuu malee karaa keessaatiin walii dabarsuu malee diina meeqa afaan Oromoo beekuu jira diina meeqa afaan keenya dubbatu jira suniifuu sooshaal miidiyaa irratti illee haa ta'u miidiyaa irrattis haa ta'u waan godhamuu deemu akka sirri daddaleeddan karaa keessaatiin walii himtan amma booda boochii Haacaaluu dhaabbattee guma Haacaaluutti haa jijjiirru akkamiin guma Haacaaluu baafnatti haa jijjiirru keessaa fi alaa fi waliigallee waan kanatti haa hojjennu siin jaa akkasuma amma gaafetti na gaafatti irratti yoon deebi'e yoo laallee biyya keessatti uummanni lolu kun raayyaa ittisa biyyaa ta'u poolisii Oromiyaa ta'u warra kun hundaa'u harka dhibbarraa harka 80 Oromoodha.
harka dhibbarraa harki 80 Oromoo ta'ee yoo achi keessatti obboleessa kee ka ajjeesu ati achi keessa teessee obboleessa kee ka ajjeesutti eeyidee siitu obboleessa kee sun ajjeesee jaalan. Obboleessuma kee ka taa'u amaartichi si wajjin qawwee qabu obboleessa keetti qawwee qabee dhabee ajjeese ati itti eeguu siitu obboleessa kee sun ajjeese jeetiin dhaamsa isaanii dhaama. Akkuma bakka jirtanitti poolisii Oromiyaa haa ta'u raayyaa ittisa biyyaa haa ta'u bakka jirtanii isin hundinuu qawwee akka obboleeyyan keessatti achi deebisanii hin dhooyne alagaan isin keessaa illee achi deebisee akka hin dhooyne itti kannaa dha'uun dandeessan uummanni kun uummata keenya wanni nuti hidhanneef wanni nuti qabsoonuuf uummata kanaa fi dhugaatti himaan isin jaa kanarratti siyaa baga inshallah galatoomii. Egaa akkuma beekamu galatooma yeroo keessan yeroo qaalii aarsaa gootanii as istiidiyoo teenyatti fageenya irraa kaatanii dhuftanii nu argamuu keessaniif isin hundi keessanuu galatooma isiniin jecha akkasuma hordoftootaa fi jaalatamtoota Oromiyaa International Broadcast sagantaan keessummaa taarraaf qabannee dhiyaanne tana fakkaatti sagantaa tanaa wajjin ana Nasir Abdulqaadir ogeessi kaameeraa keenya Moo'isaa Badirii nu faana jira galatooma isiniin jenna karanamaan nageetti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.